Tajaajilli caasaa gandaa inisheetiviiwwan mootummaan naannoo Oromiyaa hojiirra oolchee rakkoo hawaasaa itti dhiyeenyaan furaa jiru keessaa tokkodha. Tajaajila argachuuf lafa fagoo deemuun baasiif saaxilamaa kan turan ta'uu kan himan jiraattonni godinaalee kibba Oromiyaa aanaalee garaagaraa yaada Faanaa Miidiyaa Korporeeshiniin ga'aniin caasaan gandaa gadi bu'uudhaan dhiyootti tajaajila mootummaa akka argannu rakkooleen akka furaman taasiseera. Qisaasa'ama yeroo hambisuunis yeroo keenya hojii misoomaaf akka oolfannu nu gargaare jedhu. Qaraa akkanuma duuchi balleessaa qabataa turre bulchiisillee nama baratin nu bulchaa ture namuma arraba qajeelufaa akkas yaannee kennannaa malee seeraan karoora qabatee seeraan nu deemsisaan turre. Amma gammoorri barate kun dhufe manni galmi aadaa kunillee nu ijaarame dansaa jirra. Rakkoon teen balloon ka qara durii aana yaanee Khuraana yaane yookaan liqimsaana yaane nu muluun asiin nu dhufte armaa tajaajilamne bullee oolle bultiin teendansaa taate nami baratu nu bulchee bultiin teendansaa taate. Kanarras darbee tajaajila dhiyeenyatti argachuun baasii hin malle irraa baraaramuus himan. Gaafa gandi kun hin hundeeffamin asii deemnee lafa kiiloomeetira 25 miilan deemuudhaan dhimma keenya achitti hiikkachaa turre. Haga gandi kun ammoo asitti hundeeffamee asii wannaa jedhee rakkoo baay'ee nurraa hafe xaariitiin baasiin garaagaraa tiraanspoortiin miilan deemuun kana nurraa hafe baay'ee rakkoo nuu hiike. Qaraa fagoo deemnee tajaajila aanarratti illee hin deemna godina illee hin deemna akkuma hojii nu barbaachisan yoo deemnu baasii adda addaatiif saaxilamaa turre amma mootummaan hundinuyyuu seektarii hundinuu asitti waan argamuu fi kanaafuu yoo fooyyee guddaa qabna baasii guddaa dadhabbii fi baasii irra nu hambisee akka dansatti jira bareeda. Naannoo Oromiyaatti hawaasni dhiyeenyatti tajaajila akka argatuuf hojjetamaa akka jiru kan eeran hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa tajaajilli caasaa gandaa hawaasni hojii misoomaa fi nageenyaa keessatti gahee isaa akka baatuuf gumaachaa jiras jedhan. Uummanni keenya ganda jirutti tajaajila argachuu qaba. Ganda jirutti paakeejii misooma mootummaan naannoo Oromiyaa bocee hojiirra oolchee jiruuf jireenyi isaa jijjiiramuu qaba. Akkasumas immoo nageenya naannoo isaa mirkaneessuu keessatti caasaa mootummaa sadarkaa gandaatti diriiree fayyadamee immoo nagaa isaa mirkaneessuudhaaf kan isa dandeessisu. Kenni tajaajila caasaa gandaa waggaa tokko keessatti rakkoo hawaasaa furuu fi baasii hin malle hawaasarraa hambisuun bu'aa abdachiisaa galmeessaa akka jirus himan. Misooma saffisiisuu keessatti nageenya waaressuu keessatti akkasumas immoo tajaajila hawaasaa kennuu keessatti baasiif xaarii uummataa kan hir'ise waan ta'eef bu'aa abdachiisaa waggaa tokko keessatti galmeessee jira jechaadha.